sanaati hojii sana dhiistee galuun kee caalaa waan siitiif si galcha waan booda kee jiru beekaaf jechuudha. Rabbiin si galcha. Tokko jedhe. Namni tokko maseena gaafa ta'e meebi ilmoon ishee irraa bahu ilmoo harkaa miila hin qabne ta'uun hin mala. Ilmoo walitti caccabaa ta'uun hin mala. Ilmoo nagaa ta'uu dhiisuun hin mala. Yookiin ilmoo ishee balleessu ta'uun hin mala. Rabbiin maaliif na dhawwate ilmoon jedhamu waan inni si dhorkateef isatu beeka. Yaa Rabbi kiyya waan naan taane waan ta'eef na dhorkatte alhamdulillah galata kee jedhama malee maaliif na dhawwate inni waaqa mitiin jedhamu. Si galee saniifuu islaamni wanti amanu waan Rabbiin naa kenne hundumtu khayriidha gaarummaaf na dhorkate. Maaliif yoo wanta sana sii kennee jiraate mee biyyu jirra rakkatta. Fakkeenyaaf atamma abbaa manaa kee faana wal fuutee jennu. Yoo Dubaayis jiraadhu Suudiis jiraadhu. Mucaatuun argadhe malee uuu jettee iyyita. Maaliif argachuu dinne maaluudha jetta abbaa manaa kee wajjin numa rafta maali argachuu dinne jetta. Waaqayyo manaa kee jetteetu dallantu abbaan manaa si biraa qabamee gale. Dhumarra maal jettame? Laal yaa Rabbi galata kee. Ida abbaan manaa koo mucaasaa taa'ee guddisachuu waan hin dandeenyeef na dhorkatte kophaa koo sila biyya ormaatti waliin rakkadha ture. Garaatti baattee waliin rakkattamoo? Deessee nama si nyaachisamoo? Akkam goota ture tunni innaa sigatee galu. Rabbiin edaa beekaaf akkas godhe yaa Rabbi kiyya dhiifama waa beektaafati kana naa gooteetta yeroo sana immoo deebite. Si galee? Okay, akkas taanaan immoo tokkittii masaa sana jabeeffachuutu irra jira kaa ilmi musliimaa tokko yaani namni lama fuudhu musliima qofaa otoo hin taane dhiifama naa godha. Qofaa otoo hin taane tokkittii masaa sana jabeeffatee yaa Rabbii kana naa qajeelchi yoo isheen mana keessatti teesse isa gubdiise caqacaqxe yoo ta'e illee ishuma kana naa jabeessi yaa Rabbii jedhee kadhachuu qaba ka gara waaqa isaatti. Yoo haati manaa sammaa seenaa taate illee yaa Rabbii ishuma kana naa jabeessi dhala nuu kenni gara karaa keetti naa deebisi jedhee kadhachuu qaba moo darbee kan biraa irratti likkii keessa ishee ilaal. Amma ani amma fakkeenyaa fi abbaa manaa heerumeen jira taanaan abbaa manaan kun nama kan biraa irratti ilaalee yookaan immoo dubartii kan biraa iji isaa ala ilaale taanaan inni sun handuu malee. Ati kadhattu Rabbiin. Maaltu jira? Himee ustaaz. Amma fakkeenyaaf sagalee Waaqayyoo keessa Saamu'eel keessa gaafa dhanne ilaallu Haannaan dhala dhabdee boosi gaara ishee ol gubbaatti waggaa waggaan ba'aniidha sagalee Waaqayyoo. Yeroo sana abbaa manaa isheetu Waaqa kadhate moo Haannaatu Waaqa kadhatee dhala argate Saamu'eel? Sana gaafachuufan. Akeeka qaba Waaqayyo. Yericha sa'aatii sana dhaggeeffadhu gaafis gaafa. Dura wangeela laali. Okay. Amma abbaa manaa waraantee isheen nan fuudhettee dhiiste isheen bakka dhalshee maal godhe garuu isheen immoo gaara gubbaatti ol baate masaanottu ishee ceephaantu isaan ishee waan meeqattiin jedhanitu isaan fardattiin jedhani isheen garuu yaa Waaqayyo ati na alaattes ani mucaa fideen dhufa yoo ati naa kennuu baattes ani waggaarraa numan dhufa jetti akka kana na waraanan jenne akkamiidhaati waan isaa boleetti. No, ani dhala koon jenne. Gara isa kamii jirta tamma naan galle laali. Asitti wayi wangeela keessa jirtu wayi quraana iddoo quraanaan jirtu na waraanaan kan sheexanaati bar. No, ani abbaan manaa koo fakkeenyaaf ammati ati fakkeenyaaf ani heerumee abbaa manaa qaba. Abbaan manaa koo suni siini mana keessa si kaa'een nama kan biraa sirratti hin jaalladha naan jedha. Yookaan immoo an haadha mana kan biraa sirratti fuudhama isaanuu jedha. Akkasidha kan nuti haasa'aa jirru. Garuu namni kamiyyuu masaanuu dubartoonni shamarri kamiyyuu masaanuu hin jaallatu kun kan beekamedha. Dubartiin kamiyyuu. Hin jaallatanii nan beeka. Haannaan okkoo masaanuu qabdi bara. Abbaa manaa kee. Ani bara haannaa keessa hin jiru har'a hin jiraan yeroo amma keessa jiru kun kan kooti. Yeroo ammaa keessa hin jira malee bara haannaa keessa hin jiru. Wangeelatti namantu jechuudha haannaatti namantu yoo ta'e. Ani wangeelatti malee haannaatti namanu maaliif haannaatti amana macaafa qulqulluutti namanu. Amaloota sana ammaa fudhachuun dirqama ka duuka buutu wangeelaa taate erga taate koo amala sana fudhachuudha. Kiristaanii tokko koo kan inni kiristaan wayii dammoo musliima jedhu amantii isaan afaan kan wal qabatu wajjin deema malee isarraa faallaa ta'e ani isa wajjin yoo jette kun miila gara lamaa jechuun ta'u obboleettiiku.
No, akkas miti. Inni suni maaliif akka ta'e kakuu moofaa keessatti barreeffamee ta'a, kakuu haaraa keessatti barreeffamee ta'a. Garuu macaafa qulqulluun gara kanis dhaqxe gara sanas hin heeyyamu. Dubartoota 2, 3, 4 hin heeyyamu. Ejjadha haraamadha. Daawwit meeqa fuudhe? Haraama kan jechaa jiru see. Haraamummaa hin qabu. Waan atamma dubbatti lamarratti sadhumarratti waa sii kennu na dhagaartaa ebbe. Dhagaa'e. Tokkoffaan yoo wal caqacaqa taatee yaa rabbi kana naa qajeelchi jechuu qabaa jette. Maaf inni jedha maal isheen ofiisiitiin jettu duroo isheen ofiif kadhattedha kan inni kadhatuuf tokkoffaan. Si galee ofiisiiti maaf caqacaqite? Yoo caqacaqute immoo ofiisiiti maal gochuu qabdi? Ofiisiiti ofii kadhachuu qabdi. Lammaffaa dubartiin tokko yeroo abbaan manaa isaa wantee bukooshii wantee chaatee akka barbaade ta'a ooltee yoo isheen of dhidhiquu baatte yaa rabbi dubartii kanarraa naa dhiqee gara taasatu. Kara qulqullummaa yoo ta'e isatu gorfata. Isatu gorfata miti? Gorfata. Yoo ta'u baatte yoo? Yoo ta'u baatte yoo? Hin obsaafi? Yoo obse dadhabe yoo? Fakkeenyaaf yoo dadhabe gaafa wal adeemsi yoo obse dadhabe yoo? Yoo obse dadhabe dirqama dhiisee deemuu qaba? Wangeelli eeyyamaa dhiisuu adda ba'u? Kan eeyyamu. Kanaafuu wanjalli erga waa inni eeyyameeti maal akka ta'u barbaaddu mee natti himi. Sa'aatii sanatti wanjala isa caalutu dhufaa jira oolee dubartiin kun amma inaaffaa keessa galtu. Wanjalli isa caalu. Inaaffaa keessa hin galtu. Hin galtu maaltu ishee galche? Sirriitti hinaaffaa keessa galti. Sa'aatii sanadha dubartoonni akkuma isinillee akkuma beektanii shamarranii gaafa dhiirri tokko ishee jaallatee ka'ee gara kan biraa ilaalu yookaan fuuluma isaarratti waan baay'ee dubbiftee irraa beekuu dandeessi. Akka inni itti jijjiirame maaliif natti jijjiirame jettee isa kaleessa dagatte illee. Yoo saalaalaa ta'e inni goodaa keessa utaaluudha sun nunni busa goodaa keessaati. Isa mana keessaa hoo ta'e immoo haati manaa silumaayyuu mana teessee dhiira biraa laaltu isheen haadha manaayyuu miti aslan. Isheen kun immoo xallazamtee baateeyyuu. Sii galee? Kanaafuu dubartiin maaliif jennaan batafaxiroo seet lij hulattin maqqabalatti jedhamu. Tafaxiroodhaan dubartiin dhiira 2 taqabbaluu hin dandeessu. Uumama dhiira 2 taqabbaluu hin dandeessu. Dhiirti garuu dubara 2 ta'e 3 ta'e 4 astanaagaduu danda'a uumamaan jechuudha. Dubartii dhiira jala teessee dhiira biraa laaltu garuu isheen akkasii akka kuwaasii xallazaa barbaachisaa. Sii galee saniifuu kuniyyuu inni kuniyyuu miira keenyatti nu bu'a. Inni kuniyyuu miira keenyatti nu bu'a. Inni kuniyyuu miira keenyatti nu bu'a unuun. Gadaantummaan nutti dhaga'aman warra shamarraniitti. Gadaantummaan nutti dhaga'ama. Maaliifi? Maaliif? Dhiirri sirrii uumadha. Dhiirri sirrii uumadha. Aboo mana irratti kan qabu dhiiradha. Jireenya isaa irratti illee aboo kan qabu dhiiradha. Gaggeessaan mataan qe'ee mataan manaa abbaa manaati dhiiradha. Garuu yeroo isaanii akka barbaadanitti dubartii 3, 4 isaan irratti fuudhan dubartiin immoo maaliif deemuu hin dandeessu? Maaliif dubartiin isaanii immoo dubartoonni maaliif heerumuu hin danda'an kan biraatti maaliif ilaaluu hin dandeenye? Nuun maaliif fuuchuu dinneedha natti fakkaata sagaleen qeechitus maaf nuun 2, 3 fuuneedha kun gadi aantummaadha. Nuun maal warqaa miti? Eesh. Kootume amma dhiira 3 si ajajnate mucaa dhalatu kan eenyu jechuuf. Ani maan barbaadu fi kootti hin barbaadu. Kan eenyuti mucaan dhalatu meenatti mistu amma dhiira 3 faanatu bulte dubarri tokko kan eenyuti jenname. Hin barbaaddi kaa ollaan kan kun eenyutti bahee bifa isaanii ilaaltee addaan baafatti kaa. Sadanuu yeroo tokko waliin bulan halkan tokko waliin bulan ta'a yookiin immoo halkan tokko ta'uu danda'a dhiirri guyyaa amma tokko yoo ta'u wal dabarsee kan eenyuti jedhama mucaan dhuguma mootuu bakkiidhaan kana fakkaate haasaadhaan malaan moosa tokko
kan isa kanaati itti kan nam tokkotti murteessee kuma jiraatti kun bara jaahiliyyaa keessa ture akka amantaa islaamaatti sahih bukhaarii hadiisa irratti galmaa'e keessatti sahih bukhaarii jechuun bara jaahiliyyummaa bara dukkanaa keessatti dubartiin akkas gooti turte dubaraan kiristaanaa maal godhu alaamaa waan akkasitti waan barri irra kaawwatu alaamaa jechuudha mallattoo kaawwataniitu dhiirri dubartii sana bira dhaqa baay'atanii dhaqu kudhanfaa ta'anii taraatti darbanii waliin ciisu. Gaafa mucaan sun deessee gaafa mucattiin deesse maal jedhu kootu jetteeni waamti hunda jaraa walitti qabdee warra wajjin ciisee waamteetu abbaa barbaadde keessaa filattee mucaa kun kan keeti jettiin abbaa barbaadde filattee bara hin beektu barbaadde ilaaltee kan itti tole fuulli kan keetettiin fudhatee deemaa diduun hin jiru tokko jedhe lammaffaa ammas kan waliin ciisan kan biraa akkasuma sahih bukhaarii keessatti dubartii sana waliin dhaqanii ciisu ciisaniiti gaafa isheen deessu bira dhaqani jarri walii galanii mucaa kana fudhadhu kan keete jedhanii dhiisanii deemu. Kun bara wallaalummaa keessa kan ture ergamaa Rabbi salawaatu Rabbi wasalaamu alayhi yaadaa tamma yaaddu kana keessaatti nama baasuudhaaf kan ergaman kanaafidha. Ilaal islaamummaa. Okay, kanaafiyyuu isa kanaafiyyuu Okay, dhiifama. Isa kanaafiyyu dhiirrillee akka kana gochuudhaaf jechuudha. Shamarri utuma isaan bira jiranillee utuma dhiirri abbaa mana sun bira jirullee kan bira ilaaluun dhiiftu. Maaliif inni 3-4 fuudhee of jalaa qaba isheen gara kaan ilaaluu hin dhiiftu. Gara kan bira ala ilaaluu hin dhiiftu. Utuma maal ta'eyyuu maaliif abbaa manaa kooti jettee amanamteef jala taa'uu hin dandeessu. Maaliif guyya tokko iddoo san utuma tarkaanfatu ishee jalqabaa sana dagatamteetti jechuudha. Waa isheen tokkoffaan dagatamti, waa isheen lammaffaan dagatamti, waa isheen sadaffaa. Maaliif isheen illee cubbuu keessatti kuftee jirti jechuudha. Isa jalqabaa irratti akka yaani rakkoon adda addaa jiraachuu danda'a. Abbaa manaa haadha manaa tokko. Akka istaanaan sana duriyyee fuudhe malee dubartii amanteen fuune jechuudha sun rakkoo isaati baga duraayyuu waan ta'eef baga laalte kaasammoo duriyyee fuudhe maalaa godhu. Isheen duriyyeedha. Maaliif jennaan dubartiin inni yeroo fuudhu qaba maaliif jennaan dubartii rabbiin sodaattu kan inni fuuchuudhaa qabu. Inni waan rabbiin isaaf ajaje yeroo godhu isheen fedhii ishiitiif jettee garuu rabbiin wanjaluu hin qabdu. Dubartiin rabbiidhaaf bitamte abbaan manaa akkas godhattee daangaa rabbiin cabsitu ija gadi qabattee simmeetii isheef qabdee abbaa manaa ishiitiin maal gammachiisuu dhiise moo maaf alalaalti? Dhiirri lama sadii fuudhee gammachiisuu dhiisu bara. Inni bira hin jiru kan inni bira hin jiru maaliif durumaayyuu. Eessa dhaqa? Inni bira hin jiru kan inni lama sadii fuudhee jara sana bira jira isheen tokkoffaaf lammaffaa yookaan sadaffaa dagatamtee jirti kana gidduutti dhuguma amma dhiirri tokko 3-4 yennaa fuudhee. 3-4 yennaa fuudhee. Oye aggefadhu akka shari'aa islaamaatti yoo 3 qabaatte 4 qabaatte guyyaa tokko ishee kana bira bultaa 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 tole yoo amma guyyaa tokko tabbitti qabate immoo yoo kibriita ofitti acaartu taa'uu dadhabde guyyaa ishee haa ta'u wantee dhuttootaa jechuudha malee dubartiin asiitti wajjin ciisee amma bultii lama moo meeqa achi ba'ee dhufutti wantee dhe kun amma inni hojii dhaqee dhufutti nama namtoo jechuudha akkas taana maadhee biraa gabbaaree baattatee haaba malee shaantaatti. Kheer ajaa'iba qabdu far. Obsitee manaa kana eeggachuu dadhabdeennaan waan guyyaa tokko hojiiyyuu shaantaatti baattadheen deema maal gocha manatti dhiisee deema ree. Inni akkasii inni 3-4 fuudhamu inni abbaan manaa 3-4 yookaan 2 ol irratti fuudhu anaaf inni kuni baay'ee yeroo baay'ee naan fudhatamu maaliif akka ta'e illee hin beeku dhiifama naa godha. Inni ittaan immoo isinirraan xumura dhiifama gabaasa isinitti baay'isee. Irratti waan tokko naa hubadhu wanta namni odeessaa olee kana bar dirqama jennee miti kan haasa'aa jiru. Ilaal wallaahi namni ani beeku jechuudha haati manaasaa hin deessu. I think innis na fakkaata jara lamaan keessa tokko hin ta'u. Waggaa meeqa waliin jiraatan agaarraa kan waliin jiran jechuudha wal jaallatanii. Dirqama fuudhi kan jedhu hin jiru bara amantaan islaamaa. Haadha manaan isaa hin deessu wajjin hin jiraataa jiru amma malatti wal jaallannaa yoo danda'ame isa akka biyya hindii keessa moo maal deemna jechuu jira yeroo sana biyyattiidha waan ta'eef oduun dhagaa ture. Baay'ee wal jaalala waliin dhiisnu kan jedhan dhaga'ee ture jechuudha. Isinii galee banaqraachin laanni warri dingatama seenataa ta'an biyya Ameerikaa mee teknooloojiin of namnaamne jettan of eeggadhaa. Mucaa dhabdee jiraachuu sii wayya. Tiqaldaallee fidi dhangala'aa kee jedhee sirraa fuudhee kan shiis fuudheetu
kan isila rabbiin siin kennin akkamittiin inni akka dhangala'aan kee mucaa godhatu godha maashinii keessatti kijibadha. Ji'a tokko nu bira ta'a jedhe kan namaa fuudhee achitti sii dabala jechuudha. Mucaa namaa guddifattaati. Birrii meeqa baaftee sanuu. Inni amanni naa warraaqnee biyya hindi teknooloojiidhaan deenya jettu. Wanti jechuu barbaada sitti maanne gara islaamummaatti yeroo deebi'u dirqama fuudhisiin jechaan jiru islaamummaanii yoo dandeesse yoo fedha isaa qabaatte yoo of ta'u xaaxaruun dadhabde fuudhiidha malee yoo san hin taane garuu kunoo utuu dhaliin kan wajjiniin ta'aa jirantu jira kan waliin du'antu jira. Jaalalaa fi yaada jaraan murteessa kana. Jaalalaa fi yaada saraan sana immoo namni dhiibu hin jiru rabbis dhiibaa hin jiru. Islaamummaa keessattis dhiibamaa hin jiru. Saniifuu jarri kun lamaan yoo wal jaalatanii walii galanii otoo dhalchiin otoo wannan jedhin hin teenya rakkoon qabu jedhani ahli wasaalee waliin haa jiraatan yoo hin taane yoo inni fuudhee cubbamaan ta'u dhaqee bakka hin taanetti dhaqee kufuurra mandara hin taane keessatti dhukkuba hin taane isheetti fidee dhufuurra hin jetta malee unkaan dhiira miti dubarrii biyya keenyaa ta'aa jirtiidha amma. Utuu abbaa manaa qabaa jirtu meeqa qabamaan jiru? Dhiirri immoo dhaqee isheetti dhukkuba fidee dhufuurra beeksisee dhuma marmarsiisee yoo fuudhe maaltu jira? Yoo kana hin taane garuu dhaqee dhukkuba fanxoo fi cobxoomoo maal jennee baranne duratti yaadattu taate sanatti guuree dhufuurra ittimee beeksisee dhaqee maan fuudhu karaa seera qabeessa. Kuni waa dhugaadha dubartiin hin qannaati qinaatiin hin jira hin qanna'in hin jennuuni. Laakiin ammoo yoo in dhaqee dhalaati utuu isheen hin beekin akka hin taanetti qarshii sasiif fakkeenyaaf birrii 200 galisi galchu guyyaatti. Dhoksee iddoo biraatti alatti fixee maal jedhee birrii 50 bichaa fidee dhufuurra ishee sana walii galee lammaffaa fuudhee ishee kanaafis 100 ishee kanaafis 100 kennuu wayya. Maaliif jennaan alarra deemee haasa'a taanaan dubartii ishee sana shaayii bunnaa jettiin kaaffee geessiteeti. Kaaffeen biyya seentee innaan hin beektaa bara amma kumaanuu argamaa hin jiru. Birrii 50 achi kaaffee isaatti fixee dhufa. Siin immoo 50 isheeyyuu 50 irraa 20 yoo si geedha jechuudha. Saniifuu kana mannaa beeksiseedhuma kunoo 100 kee giiftii godhu ati immoo 100 kee fudhadhu qixxeetti siniireettiin wanti keessan bitadhaa isiniin jedha. Rakkina baay'ee irraa nama hambisaa. Qanna'ummaa bakka qannaatee lapheen si fudhachuu dide baga si fudhachuu dide garuu immoo waan rabbi jedheef immoo guyyaa tokko kaa rabbiin si fudhachiisa. Musliimoonni fudhatan bara garaachilaa dubartoonni hedduun fudhatani. Bakka kanatti eenyumtuu kan fudhatu hin jiru si qofaa miti. Garuu yoo dhufe yoo cabsee daangaa umaa gochuu hin danda'ani. Waan rabbi eeyyame waan ta'eef rabbi faana walitti bu'uuf rabbi isaaf eeyyameera waan ta'eef maaliif waan rabbi jedhe gooteen jedhaniin hin dhaaru hin lolu kun waan jiru aanan hin loluun garuu ammoo rabbi faana wal loluun barbaadani namni rabbiin dhugaa rabbitti amane aaraadhuma dallalaadhuma yaa rabbii kiyya monaa dhiiseedha akka wannee dheen beekan garuu hamma kana keessa ba'anii no jechuun waan hin taane jechuu barbaada. Amma itti hofeetama wanti karaa amantaatti deemine immoo karaa quraanaa fi macaafatti deemine macaafni wanti dhorke hin jiru lama fuuchuu sadi fuuchuu wanti dhorke hin jiru keessumaa isin qinaatiin umatu isin qabee qinaatiin umaaf didaa jirtu malee sadaffaa fuuchuu toroo keeraate nabiyyootuma kanaan du'aa dhorkatu hin fuudhinaa jedhee iyyuu siin jedha buleetti kiyya. Eshi galatooma. Gaaffiin kun dhugaa immoo kan gaafachuu barbaadu. Gaaffii kan biraa yeroo kan biraa kan qopheeffadha. Isa ammaa garuu akka amantaa musliimaatti ilmi musliimaa tokko intala kiristaanaa fuudhuu hin danda'a. Tokko kiristaanaa fuudhuu hin danda'u. Ilmi musliimaa tokko intala kiristaanaa fuudhuu hin danda'a. Intalli musliimaa tokko ilma kiristaanatti fuudhee heerumuu maaliif dhorkaadha? Maaliif hin danda'amne? Ayyee. Duraan dursa caalaan rabbi subhaanahu wa ta'aalaa dubbate kan caalaan rabbiin dubbate yoo fuudhe rakkoo hin qabu. Caalaan ammoo yoo haga fedhe illee bareeda rabbi subhaanahu wa ta'aalaa quraan isaa keessatti otoo bareedinni ishee akka aduu kanaa dhifti taateeti nama rabbiif sagadu malee nama namaaf sagadu hin fuudhina bareedinni isaa maasiniin godhu jedha rabbiin. Ulaa'ika yad'uuna ila annaar maaliif jennaa jarri kun gara abiddaatti nama waamanii wallaahu yad'u ila daari salaam rabbiin ammoo gara biyya nagaatti si waamaa jira waan taateef yoo wanne ittiin gara abiddaatti waamamtu sana of eeggadhaa jedhe. Haa ta'u immoo rabbiin bakka biraa keessatti illee quraana keessatti eeyyamee jira. Ahlal kitaabonni eenyunni? Ahlal kitaabonni warra rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa
kitaaba inni buusetti warra amanu. Warra waan Museen ahlal kitaaba jechuun kiristaanaa irraa miti bar. Ahlal kitaabonni warra ammaa nasaarota jedhamani. Ahlal kitaabiin warra Museetti amanaa ture. Ammoo warra Ciisaa alayhi salaam kitaabni itti kenname kitaaba sanaa fi Ciisaa alayhi salaam nabiyyummaa isaa fudhatee warra amanaa ture sani. Ahlal kitaabota warra liin jedhan. Isa Niiqiyaa gubaa'ee bara 325 booddee Yesuus Kiristoos waaqa jedhanii murteessanii miti. Yesuus Kiristoos waaqummaa isaa bar kan mirkanaa'e Niiqiyaa gubaa'ee kan jedhamu yookiin immoo sabsabaa jedhama afaan Oromootti na fakkaata Maammadii Yoondoo Gongodinatti ma walga'ii Niiqiyaa gubaa'ee 325 irratti Yesuus Kiristoos waaqummaa isaa kan jarri murteessan jechuudha. San dura warra jiruun jedhe Rabbiin. Sanayyuu immoo dhiirti muslimaa tokko dubara fuuchuudhaa danda'a. Dubarti garuu hin dandeessu jedhame. Maaliif jedhee kan jette immoo gaaffiin keessarreedha. Dhiirti wanti inni dubara kiristaanaa fuuchuu danda'u yoo fuudhellee dhiirti bulchaadha. Bulchaa jechuun waan isheen nyaattu, waan isheen uffattu, bakka isheen jiraattu kan hunda godhu dhiiradha. Islaamummaa keessatti Rabbi subhaanahu wa ta'aala ar-rijaalu qawwaamuuna 'ala an-nisaa'i bimaa faddala Allahu ba'dahum 'alaa ba'din. Rabbiin waan isaan caalchiseen waan nyaachisanii obaasaniif jecha dhiirtii dubararra hin caalaa waan hojjetee fiduufi jedhe. Naa qabadhu tokko. Kanaafuu dhiirri qofforee cabsee fiduu alaaftinnaa qaba. Yoo qofforee cabsee bulchate yoo dubartiin harka isaa jalatti bulti. Yoo inni kana ta'e jedhes ishi jetti. Yoo sana ta'e jettes ishi jetti. Amantii keellee kootu na waliin jiraadhu de ishi jetti. Garuu dubartii tokko muslima taate kanaaf amma dhiirti muslima ta'e yoo fuudhan ishee sirreessuu hin danda'a jedhamee waan yaadamuufi. Amantaa sirriitti mee barsiisee fidachuu danda'a jedhamee waan yaadamu. Dubartiin muslimaa tokko kiristaanatti heerumte yoo kan falaxee cabsee fidu eenyudha? Abbaa manaati. Ayxee wajjin ciisti. Abbaa manaadha heerumteetti. Eenyummaa ishii isa biratti dhabdeetti. Gaafa eenyummaa ishii sana isa biratti dhabdee of caccabsitee ijoollee deessee caccabde. Amantii kana hordofi yoo ta'u baattee hin baataa yoo jedhan maal filatti mee dubartiin kun baay'ee argaa jirraafan jedhan kan ijaan argitu jira. Ijoollee koo akkam godhe jireenya koo akkam godhe dhiisee baa jettee kan isa hordofutti hojjette otoo amantaa sana hin jaallatin. Baay'ee kan nuun haasa'u jira waan akkasirratti. Waan akkasiitiif jecha dubartii muslimaa dhiira kiristaanaa fuuchuun dhorkaadha jedhamee jala muramee kan dhorkameef jechuudha. Saniifuu dhiirri garuu yoo fuudhe wanti kajeelamu meebii itti mee barsiisee akka isheen barattu illee godhee gara islaamummaatti illee karaa dhugaa agarsiisuu danda'a jedhamee waan yaadamuufidha. Wanti dhorkameef kanumaaf isin jira buleetti kiyya. Waliigallee? Waliigallee irraa galatooma. Deebii bareedanaa deebiftanii jirtu. Wantooti gaaffii ta'an baay'een yoo jiraatan illee amma tokko keessaa irraa jalannaan hubadha jedhee yaada. Gara gadiitiin waan isin mufachiise yoo jiraate immoo dhiifama isiniin jecha. Maaliif namni waan hin beekne. Muslimnuun gaafata akkasitti waa'ee dubaraa irratti yaade bakka gaafatte wanti nama mufachiisu hin jiru. Waan namaan galli baay'ee. Tarii namoonni tokko maqaa rabbii waamanii illee maal kun eessaa baate eessaa dhufte maal kun ijaan fuuneen koo warroonni jettan jirtu gaafadhaa deebii argattu. Yoo mana yaalaa yoo deemanii yoo waa gaafatan deebii dhukkubsatanii mana yaalaa yoo deemanii yoo bakka dhibee ofii himatanii qorichallee argatu. Waan hin beekne baruudhaaf immoo gaafachuun dirqamadha. Gara fuula duraatti adeemuudhaaf tarkaanfii ofii jabeeffachuudhaaf waan ta'e waan hin beekne gaafachuun dirqama jedhee yaadaan akka kootiitti. Galatooma Ahmed afaan isin qabnee jirra Ustaaz Ahmed soorii dhiifama guddaa baga nagaan dhuftan isin kennee jirra. Galatooma walumaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Silkii gogaa shuudii deemaa namee kan ergatee waamaa jiru. Jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii. Nagaa alhamdulillah sheekha fayyumaa. Alhamdulillah nagaa kooti wallahi. Maashaallah gaaffii bareedaati gaafatamee deebii bareedaati deebee maashaallah namoonni dhaggeeffataa jirtanii barnoota irraatii fudhattaniittu jedheen abdii qaba. Inshaallah. Kanuman jedha.
nama bu'u moo taa'u? La taa'u qaasinitti kennaa kee waa rukutadha malee. Nee gaaru. Ustaz goota akkasii kofalchiisame. Ani nan bu'aa dhiifamu. Garaa Hin bu'in koy. waan tokko kolfi bu'ee Ime yeroo tokkodha dubartii tokkotu gara iddoo jira magaalaa ta'e. Dhala argachuu hin dandeenye. Dhala argachuu hin dandeenye nama kadhachiifatu dhala argachuu hin dandeenye akka sababiitti isaatti dhala hin arganne abbaan manaa beeka. Abbaan manaa dhashuu hin danda'u mana yaala dhaqee of yaalchisee ilaaleera. Booddee isa tokkotu Waaqayyo waggaarraa ilma isinii kennaa jennaanii ameen jedhe abbaan manaas isheen sililletti ameen itti isheen gangalattee booddee abbaan manaa beeka mistira isa mana yaala dhaqee ilaalameera akka dhashuu hin dandeenye beeka. Booda isheenoo waan gootu gaafa dhabdu garaa keessa waan jiru hollaa dhattee taggochisiistee deebite. Taggochisiistee deebitee inni dhuftee abbaan mana wanti ta'e natti ulfaachaa jira gidduu kana tumettuu garaan bookaa deeme. Bookaa deeme. Abbaan mana kun inni Waaqayyo jedhe kun raawwachaa jiraatti. Jedha abbaan mana manuma taa'e. Wanta yaa Rabbi galata keetti bakka kayachi waldaatti galateeffatanii maal jedhanii mucaan yeroon isaan ga'ee hin dhalate. Abbaan manaa gaabii uffatee gara galgalaarra bakkee taa'a. Haati mana keessa ciisi namni yaa'ee dhufee abbaa balu baga Waaqayyo si yaadate baga Waaqayyo kanaan si ga'e baga Waaqayyo si gargaare naani. Mataa raasee abbaan manaa hollaanis Waaqayyoos nu gargaareera jedhe. Bishaan akkas akka hin taane ammatti silatti abbaa manaa waraanudha maal godhatte. Akkuma waaqumaan kadhachuudha obsaan malee waan ta'eef hin jiru abbaan manaa mataadha sagalee Waaqayyooti. Cinaacha sagaliidha. Karaa tokko kan keenya karaa tokko cinaacha sagali karaa tokko cinaacha 10. Cinaachi tokko kun eessa dhaqe gaafa dhan isheetu keessaa fudhatee bade. Dubbiin kanuma nagaan nu libboleetti ko. Dhiifama maal ustaas godhiifama.